ittiin gaggeeffamaa jirtu beekuun dirqama. Cooperative Alliance International kan bitu umbrellaan jira kan Cooperative Alliance jira isa beekuun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf vaaluuma waldaa keenya develop godhanna otoo jennee hin dandeenyu vaaluun International Cooperative Alliance International asirti warri godhan jiru. Egaa waldaan makana ga'uuf isaati maatiin tokko seeratti waan jala bulu qaba. Mana keessaa immoo eenyutu riippoorti godha. Haati warraa keessi mana keessa jiru eenyutu riippoorti godhi. Mucaan nagafaa eenyutu riippoorti godha. Inni xaaluu abbaa warraa mitiiree yaa'u cheenoo komaandii achumaa ka'a. Kana hubachaa sheerii kan biraa jira ballee gurgurraa warri biraan kuma dhibba dabalate kuma 20 30 ta'uu jennu. Principal jira influential shareholdering waldaa hojii gamtaa keessatti hin jajjabeeffamu. Principal sanarraa ala ta'a. Inni tokko sheerii bulaan qabaachaa inni tokko immoo sheerii dhibba tokko qabaata taanaan influential shareholdering seera daldala commercial koodii biyya kanaa kana jala mul'atee gala. Inni kun immoo seera commercial koodiitiin bulanti waldaan hojii gamtaa biyya kanaa labsii waldaalee hojii gamtaa biyya kana paarlaamaattiin approve ta'ee kan jiran bula malee commercial koodiidhaan miti jechuudha. Ka PLC ka share company irraa addara waan ta'eef hamma danda'ame sheerii mobilize gochuudha. Sheerii nama dhuunfaa qoonni waldaa kana keessaa qabu yoo caaluu danda'a tokko hirmaannaadhaan qoonni itti dabalamuu danda'a jira kun jira. Hirmaannaa warra godhamin yoo itti ilaalamaa deemee abalu hirmaannaa isaa maal fakkaata jedhamee adeemsa keessa itti dabalamu yeroo isaa caaluu danda'a ta'a. Kunis gara fuulduraatti hojjetama. Malee principal sheeriidhaan wal caalsuu hin danda'amu namoonni dhumarratti gurgursiisuudha. Lammaffaan waa'ee karooraa fi raawwatoo gabaa gamana kaa'ame kana karoorfannee kan ammoo raawwannee dhibbeentaadhaan immoo amma kana it is very easy garuu saatiin amma irra jirru kun isin eenyudha nuyi warra jirru kun miseensota kutaawwan magaalaa Finfinnee keessaa walitti qabaman tokko. Okay. Erga akkas ta'ee hojiiwwan dameewwan naannoo kanaa irratti hojjetamanii karoorfamanii raawwatamanii dhufamanii fixan jiraan waldaa kana keessa jirtu tokko isa kana. Lammaffaa immoo corporate performancein asitti dhiyeessuuf siluma jenne overview jennee kaane siluma corporate performance akka waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa kamiseerraa kaasee hamma asitti hamma ambootti hojjete dhiyeessina taanaan immoo yaa'ii waliigalaa irratti dhiyaachuu qaban kun dameessa kanaan miti. Sila sirriitti waan jedhu dhabnee maqaasaa gabaasa jenne. Lammaffaa financial reporting detailii barbaachisaadha. Sennee miti san financial reporting umtuyyuu detailii miti ofumaa isaa meeru of detailiidha malee. Maaliif detailii isaa general ledgerirra jira achi deemamee. Fakkeenyaaf gurgurtaan iddoo adda addaa dhufaa gurgurtaa iddoo tokko jira. Amma gurgurtaan amma kana gurgurre gara kana jechuudhaaf tokko hojii warri gabaasa kana dhiyeessaa jiran eenyudha? Manaajimentii waldaa kanaati. Financial reporting insurance isaa eenyu dhiyaachuu qaba? Komishinii waldaa hojii gamtaa Itoophiyaatiin dhiyaachuu qaba. Assurance isaa karaa sanaati. Utuma manaajimentiin kun hamma ammaatti dhiyeesse legally assured ta'uu danda'u waan ta'eef tokko isa kana. Lammaffaa immoo bara baajetaa eessa jirra har'a? Bara baajetaa waxabajjiitti dhuma mitiree alleetti jalqabee moo akkamii waasaa kanaaf amma immoo eessa jirra? Asirratti eenyee gabaasota kana fiduuf hin dandeenyaa. Isuma immoo dameewwan muraasa iddoo kana jiran jechuudha. Erga akkas ta'e paarkoontiin fiduun barbaachisu surely. Kanaafuu faana odiitii immoo nuyi assured isa ta'e dhiyeessina malee hojjetamee herregaa hojjetee dhiyeessuu danda'a. Internal controlleriin waldaa caffee hojii dargaggoo waldaa keenya keessa jiru hojjetee dhiyeessuu danda'a. Garuu assuraansii miti inni. Assuransiin legal ground qabaachuu qaba. Qajeelfama jedha. Assure kan godhu
ኦዲተራ ወልዳ ሆጂ ኮሚሽኑ ወልዳ ሆጂ ከምታ ኢትዮጵያት ኢሰሰና ፍራን ሌጋሊ ቀቡቁ ማናዲቲ ወጀቴ ኦዲቴ ኬሰ ከነላ ወጀ ዛት ኖት ኦዲት ኢሳኒ ፎቶ ሸካለ ከምፍል ልዩ ባዘ ሰሳና ፍሩ ጎዳል ሸሳና ኦዲት ጎዳል ሲተገርሲ ኢሰሙአማ አስተኛ ሱራት ከንጂር እሷስተኛ ዲቴል ያሰው ዲቴል ባዞ ሴልሲ ካቴጎራይዝ ጎኔ ጉጉርታን ማሌጋ እሺ ላንከሳ አፍራ ካነ ፉዱራን ሙራ አመዴራ ካነ በቆሎ አልተቆ ፍዴታ ካነ ኩንታላን ካነ ኳንቲቲ ሳብሪዛ ተቆ አሙጋቲ ደበሬ ካነ እሺ ሱታደደ ሱኩቲና ማከነ ተለ ከማንቲሚ ተሰርቢና ሳንጋ ማከነ ፍኔ በኦተራ ማከነ ቁፌ ኩል ጀሪለታ አመለ ወርበች ሪፖርቲቭ ኢሚጀት ቹኮቲ ዋዝ ያው በከማ ዳዋንቱ ካናፊላ አክቲቪቲ ራውዋታ ወተመን ፋይናንሻል ቨርስ ተቶጀነ ወልገላል መንዳ አማሩ ባልኩ ፍታናን ገሩ እንምት ስኑ ሐመንቱ እንምት ፓወርፖይንት ዳን አከታተሱን ሐመንቱ በከማ ገራ ፉልድራትስ ኦዲት ዲ ፋይናንሻል ሪፖርት ያኢ ወልገላቲ ያታ ዮካን ማናማሬ ጻፈ ወራ ሚሴንሶታ ሁሉማ በከቆኒ ያታ ካኔኒ ኦዲት ወልዳን ሆጂ ኮሚሽኑ ወልዳ ሆጂ ገብታ ኢትዮጵያ ካን ኦዲት ጎቹንማ ሆጂ ሳት ኢሳቱ ጎድ ጋሩ አንድ ላንጎቹ ካን ቀም ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ጎጁ ወልቀበቴ ቤቱ ሲኒሲ ፋይናንሻል ሊትሬሲ ቢያካናፊ ፋይናንሻል ትራንዛክሽን ቢያካና ኤሌክትሮኒክስ ታአከጆ በከማዳ ሙመንቱ ካሹ ሊሚትዳ ወልዳን ለዱራኑ ከራባንኪ ሶቾአ አማ ኢንማል ፋይናንሻል ካም ባንኪን ኦቶንገኒ ሶቾ እንጂሩ አይደሚስ አስከስ እንጅራቱ ኤሌክትሮኒክ ፋይናንሻል እንቱንቱ ነማን ነሚላካኤ ብሪ ከረሰላል ኩምታላ ኩመኩና ሰላል ሆ ካሽ ለካኤ ነመትከኑ እንጂሩ ያው ለኮርሰ ረጋጋላ የሮ ለኮርሰ ረጋጋላ ደግሞ ካሽ ደቅለት ዲፖዚት ታብቲ ነምኒ ኡንፋን ቶኮ ሄረጋ ነማ ኡንፋ ቶኮት ካሽ ለካኤ ገሹን እንደውት ይደም ይመከነ ከሰጡ አፕዴት ካንተ ያማካን ካናፋ አካውንት ይደርባ እንማጁሞ ሚዳቀኝ ቢታ እንደበረቲ ቢታ ለማኒ ቢታ ያው አሲቦ ፉዳኒ ካሽ ያቀሪ ከነሙ ማሲ አካውንት ይገላ አቺት ገሩ ዲቴይልሳ ሚሴስ ቢሮ ረፈ ዲቴይል ጋፈቹ ቀባ ሼል ወደሪ ቶኮን ጋፈቹ ዳንዳአ ጀቹ ኢዶ ጅሩፊ ዋንጅሩ ኤኙቱ ሰከምቲ ሪፖርት ታአ yaada jedhuuf malee salphaadha jechuu kooti gaafichi sirriidha garuu iddoosaa yeroosaa saatiisaa miti isa jedhuuf yaa'u maaliif leegaalii waan dhaabannee waa hojjetamu qabaachuu qaba waan ta'eef garuu gaariidha galatoomaa fayyaa ta'a. inference complex miti keessatti kufne sana gadaanaadhaan nati nubichuu danda'u kana gochuu dandeessu gaafa nu jedhu nuti sofii keenya keessa deddeebinee haasofne isa deebinee isaaniif rekilikti goonee nuti hin dandeenyu jenna hin dandeenya gochuu dandeenya diizarvii gochuu dandeenya kee keenya deeffachuu dandeenya ijaaramuu dandeenya mirkaneessineera thank you pirezidaantii keenya galateeffadha. Oromoon ijaaramuu hin danda'a Oromoon hojjechuu hin danda'a Oromoon bulchuu hin danda'a Oromoon kee isaatti deebii abbaa kee ta'uu hin danda'a kana ijaaruudha waan ta'eef akkasitti an boombiitu baay'ee sinirran tursu beelotani na fakkaata isaanis gana yaada kennu hin turra malee nurraa itti wayin sinitti caffeen har'a akkasitti ilaallu kuni bu'aa baay'ee keessa akka darbe baay'een keessan beektu dirree irratti arrabsamne qabnaa dirree irratti doorsifamne qabnaa dirree irratti gaddine dirree irratti baala rakkinni gurguddaan keessumaa pirezidaantii keenya irratti maal takka ta'a ture hin beektu isaan irra darbee irratti maal takka ta'a ture baay'ooliin keessan hin beektu eeyyaadha doorsiisa baay'ee jira isin keessa qofaan fakkaatiin kaan miseensa ta'ee nu doorsise kaan immoo bineensa nu doorsaa ture bineensis walumaa nu doorsaa ture miseensi nu hubachuu dadhabe miseensi yaada keenya hubachuu dadhabe faayidaa addaatiif waan asxaabannu fakkaate hojii ga'aa qabna hojii nu jiraachisu qabna dhimma saba keenyaa dhimma orommaati malee hojii nu jiraachisu hojii ga'aa qabna waan nu jiraachisu qabna dhimma saba keenyaa dhimma uummata keenyaa dhimma keenya waan ta'e qofaaf kan asxaabbachaa jiru iddoon itti miseensi nu sodaachises jira iddoon itti bineensi nu sodaachises jira du'aaf jireenya gidduu deemura amma obboleessi keenya argisiisas taa'ee annan du'aa yoo nan du'e gaafa isiniin jedhu qoosaa fakkaata gaafa nu harka jiran baay'eetti akkatti qoosne gaafa isaan darban hiyyina nuti
argineera seenaa yeroo dheeraa ture miti. Gaafa nu harka jiran maaliin baddu maaf akkas hin gootu maaf akkasittiin sirbitu jennee gaafa nu harkaa ba'u akkatti maraannee yaadattu yoo obboleessi keenya caalufaa gaafa inni jiru baay'ee naasofnee nuti wajjumaan jirra waan ta'eef mee har'as waan nu harka jiru haa kunuunfannu hunda isaa iddoo kanatti waltajjii kanarratti naasofnu waan ta'eef waan nu harka jiru haa kunuunfannu waan nu harka jiru haa eeggannu amanaa caffeeni akkuma boombiin jette sana turtus galma ishee uma geessi turtus milkii keenya uma dhufu milkiin saba Oromoo milkiin ijoollee keenyaaf haguu miti. Erga sila waan tokko wal qabsiiftanii namoonni iskooppii wal qabsiiftanii yaada kaastan caffee maltii barbaachisaadha. Wanti nuti keessatti hirmaan hin jiru hundayyuu gochuu dandeenya. Hunda gochuu dandeenya. Tarii gama HRtiin gaafiin ka'ee jira. Waan ilaallatu fan dubbadhasa kana yeroo baay'ee dhugaadha beeksisa baasaa turreerra yeroo sana hordofne ta'a beeksisa naannoo waajjiraatti baasaa turre beeksisonni sun dookumentii ta'anii jiru. Namoonni karaa beeksisaa hojii galanis jiru. Gara fuulduraatti fiidbaakii keessan akka yaada ilaalcha koomentii gaariidhaan fudhanna. Toora miidiyaatiinis miseensi hundi akka iddoo feetaa irratti dorgomuu fi isa kana hin fudhanna koomentii gaariidhaan fudhanna. Kanaaf adaraasiin itti haa ta'u walaa deeggarru walaa ijaarru yaada walii haa kenninu. Caalumaan caalatti immoo ajandaan keenya inni guddaan har'aan iddoo kanatti walitti qabamnee fi diggisii guddaatu fuula keenya jira. Obboloonni keenya warri soddaa keenyaa gaafa dhufan firoonni keenya achi jiru lammiin keenya achi jiru yaadee dhufu. Diggisii guddaa waltajjiitti ijoolleen Oromoo mul'achuu danda'u, waltajjiitti caffeen bahee mul'achuu danda'u, waltajjiitti caffeen bahee biyya kanarratti dhiibbaa guddaa uumuu danda'u qopheessuutti jirra. Akkuma hundi keessan beektanii isa kanaaf akka qopheessinu. Ijoollee naannoorraa dhufe akkasii mana keenya akka bushinu dhumarratti pirezidaantiin keenya bal'isan yaada isaas ni kaasuu danda'u. Kaayyoon keenya inni guddaan seensa hundumarrattuu qophoofne ijoolleen keenyas akka daandii wallaalle keessummoota guddaan dhufan simannee gaafa sana abbaa dhimmaa taanee babbaqachuun otoo hin taane maqaan keessa liistiin keenya qabame waan ta'eef dhaabbannee simannee keessummeessinee nama iddoo bultii hin qabne bulchinee akka gargaaruun isiniin jedha yaadaan walii haa deeggarru mul'ata walii haa kenninu waan nuuf haa fudhannu caffeen daandii milkaa'ina irra jira yaada keessan waan qabdan hundumayyuu sheerii nu gochaa deema akkuma argee sila obboleessi keenya tokko achii kaase caffeen yaada miseensota dhaggeeffachuu banaadha. Kaleessa ture waltajjiin keenya jijjiirannaan jijjiirame waan godhaa jettan hin goona kanarra baay'oon irra dheeresse turuun gaariin ta'u waan ta'eef lafeen kan lafee taatee fi jedha Oromoon iddoo jireenya ishii bareeffattee jedha. Gogaan moo lafee ture keessa jira jalan dubbadhaa ishii kan qorri kan itti buuboo gogaatti aduun kan namisa irra keessaa mul'atu kana yoo kaballaan surkutan isa kana lafeen eessa jira? Maal jettan keessa jirti. Iddoo bultii keenyaa mijeeffannu keessa keenyaa sirreeffannu galatooma. Magaalaan gadaa hundeeffameera jedhaniiti ilaaltaniitti baay'een keessanii gadhiifame. Tokkotu tiiktootarii takkas jira. Canni jechuun hammakaa. Adaamaa roobee jechuun hammakaa. Gudiin dhufee jechuun hammakaa jedhee waan ta'e dubbatan beektu baay'een keessan akkuma agartan. Wanti kun taa'ee ilaali. Gaafa waldaan caffee ilmaan Oromoo walitti qabanii inni kun jiran miini otoo bakka qabaatee haadha manaa kun otoo qabaatee ijoollee sadii otoo qabaatee imagine riyaada tokko taphasnaan jedhe አባቶቻችን ለዘላለም የማይፈርስ ሳይኮሎጂ በአዲስ አበባ ላይ ገንብተውልናል አለ አፋን ሳኒ ከና ምን ለዘላለም የማይፈርስ ሳይኮሎጂ በአዲስ አበባ ላይ ገንብተውልናል ማለቹ ፊልሚ በየከናዳላ ፊልም ገላላ ሙጫ ተቆጡና ነው ሰና በደል ያዝጋል አዝጉት ጋበሉት ዶት ጎርቱ ወልባል አባን ቀበኛ ሶሬስ ከእነ መደቱ ጀራደ ይገላ ፊልሚ ተደውለ ሰላላ ፊልሚ አፋን ሰና ነው ጀደለ that's has great image inu bannadanan intentaladaanan sabagenya image guddal sanaan boda malta barbaade utuma nasatto kan hojjetaate galee obboleessi isaa sooressa ta'e yookaan abbaa warshaa ta'e yookaan abbaa gamoo ta'e dhumarratti wal barin walitti bu'anii tobboleen maal jechuudha sun oriijinii keenya kan jedhu miidiyaa akkasii of keessaa qaba sadantalaa isaas ni fannisa nanti ilmaama baay'een keessan hayyoota na caaltan akka ta'e hayyoon siyaasaa hayyoon dinagdee baay'een akka caaltan akkas keessa jirtan nan beeku garuu dhugaan isaa kanaadha so caffeen as keessatti objective isaa biraa psychology build no
uummanni Oromoo abbaa kee akka ta'e, abbaa manaa akka ta'e, abbaa kee kana akka ta'e deebisanii dhaabu. Dinagdeen dhaabu. Innaa tokko tokko sammuun namaa akkas jedhu saayintistoonni sammuun namaa guddisee waan guddaa yaadu yoo eegalee jedhu xiqqeessee waan xiqqoo yaaduu hin danda'u jedhu. Big images sammuun namaa yaaduu eegalee deebisee waan xiqqaa yaaduu hin danda'u sammuun namaa jedhu. Kanaaf maaliin paakeejii sammuu isaa keessa waan gaarii waan gurguddaa guuttateera jechuudha.